برنون كنا كان حبا وايد بيجا لجاباتا أكن هودا بيادة كيسنا كايا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رميا الراه أصغنا نموني باي يرو باي وان كانوا كومبلين بولا غراج كونامو يرو باي غوبا كباچو لندا عمل حق سيسو كباچو لندا نيات جيبسيسو لندا ملتو كانا او كان لبي جلا غوبا كباچو لندا انتو تكنا كنا يرو باي كبا dhibee garaachaa maalirraa dhufa sababni isaa maali maaltu dhibee kanaaf nu saaxila mallattooleen dhibee kanaa hoo maali yoo ka jennu taane tokkoffaa dhibee garaachaa kuni akkuma jalqabeetanii dahee mallattoo garagaraa qabaachuu danda'a. Namni dhibee garaachaa qabu mallattoo tokko qabaachuu hin danda'u, mallattoo garagaraa qabaachuu danda'a. So mallattoo kanarratti kagarii gubaa laphee qabaa, kagarii haqqee qabaa, kagarii nyaata jibbisiisuu qabaa, kagarii namoonni tokko tokko dadhabbii illee qabaachuu danda'a. Wantoota akkanaa qabaachuu danda'a. So dhibee kanaaf maaltu nu saaxila yoo ka jennu taane tokkoffaa baakteeriyaa H. pylori jedhamu jira. Harka caalaa dhibeen kuni baakteeriyaa kanaan dhufa. Kana malees qorichoota yeroo gabaabaadhaaf painkiller warroota jedhaman sanniin namoota qoricha kana yeroo baay'ee ajaja doktoraa malee fudhatan irratti hedduu hammaataa. Qorichoonni kunniin maali yoo jettan taate qoricha akka ibuprofenii, paraasitamoolii, panadoolii, daayiklofenaak qorichoonni kunniin dhibee kanaaf nu saaxiluu hin danda'an. Kana malee wanni dhibee kanaaf nama saaxilan maali yoo jennu taate qoricha akka kookeenii ammallee namoota araada garaagaraa qaban, araada qamoo haa taatu, araada alkoolii taate, diimaas taate namoota sigaaraallee yookaan tamboo arsan irratti dhibeen kun hammaachuu danda'a. Kana malees namoonni tokko tokko nyaata summaa'e yookaan nyaatan taates dhibee kanaan haala laafaadhaan saaxilamuu hin danda'aman. Kana malees namoonni dhibee dhukkuba yookaan HIV qaban irratti dhibeen kunis hedduu hammaata. Maaliif yoo jettan immunitiin qaama isaanii yookaan immoo qaamni isaanii dhibee ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef dhibee garagaraatiif saaxilamuu hin danda'an. Kana malees dhibeen kuni namoota akkam irratti hammaachuu danda'a yoo jennu taate nama ibiddaan gubatee ibiddi gube yookaan ibiddaan gubate hedduu dhibee kanaaf saaxilamuu danda'a. Kana malees paarasaayitiin tokko tokko dhibee kanaaf nu saaxiluu danda'a. Kana malees wantoonni biraa baay'ee jira. Sirni ittisa dhibee ofirraa ittisuu qaama keenyaa yoo gadi bu'u taate dhibee kanaaf haala laafaadhaan saaxilamuu hin dandeenya. Kanaan alattis dhiphachuu keessattuu namni keenya yeroo baay'een dhiphata. Ijoolleen dubartootaa biyya keessaa fi biyya alaa jiranis yeroo baay'ee haaluma jireenyaatiinis wantoota tokko tokko yaaddoon garagaraa waan jiruuf waan yaaddaniif yaaddoon dhibeen kun akka nutti hammaatu ta'a. So yaaddoodhaaf furmaata barbaaduudha malee yaadda'uun waan baay'ee bu'aa qabu miti. So namoonni dhibee kanaaf saaxilaman kanneen yoo jennu taate mallattoon dhibee kanaa hoo maali yoo jennu taate barnoonni biyya kaa gammaa ifumaami itti hafufnu. So namoonni dhibee garaachaa qaban mallattoo garaagaraa qabaachuu danda'a.
akkuma reeftana jenne namoonni tokko fedhii nyaataa dhabuu danda'anii nama tokko ammoo garaan bokkuu qabaachuu danda'a tokko booliin sargamsiisuu qaba kana malees deefuu qabaachuu danda'anii kana malees gubaa laphee wantoota akkanaa kanneen qabaachuu danda'anii foolii nyaataa nama jibbisiisuu waan akkanaa hirkifachiisuu wantoota akkanaa kanneen qabaachuu danda'a. Mallattooleen isaa yookaan mallattooleen dhibee garaachaa maali yoo jennu taate fedhii nyaataa nama jibbisiisu haqqee qabaachuu danda'a gubaa laphee qabaachuu danda'a deefuu qabaachuu danda'a foolii nyaataa nama jibbisiisuu danda'a booliin nama sargamsiisuu danda'a ammallee garaan nama bokkuu qabaachuu danda'a. Mallattoolee kanneen keessaa namoonni tokko mallattoo lama yookaan sadii fudhatti arguu danda'anii tokko immoo mallattoo tokko qabaachuu illee danda'anii tokko immoo akkanumaan dadhabbii itti buusuu danda'a osoo mallattoo wayii ofirratti hin argin dadhabbii itti buusuu danda'a. So mallattoodhaan isaa kana dhibee garaachaa namoonni qabdan mallattoo akkanaa yoo ofirraa qabaatan dhibee garaachaa qofa osoo hin ta'in waan biraatillee ta'uu ni danda'a. So kanaaf wanta isin godhuu qabdan mana yaalaa dhaqxanii waan godhamuu qabu yeroo gootan booda dhibee kana beekuu ni dandeessan. So namoonni dhibee garaachaa qabdan Farmaasii dhaqxanii qoricha fudhachuun sirrii miti. Farmaasiidha namoonni baay'een namoonni kenna yookaan garaachi wantoota kana qabaachuu danda'a. Farmaasii mana dhaqee qoricha takka fudhachuu danda'a. Akka seeratti qoricha tokko qofni kennamu qorichi sadiitu kennama. Triple therapy waan jedhamu jira. Hawaasni kenna immoo qorichuma takka callisee nyaataa baha. So kun immoo dhibee sanirraa dhibeen sun irraa fayyuu hin danda'u. So namoonni dhibee kana qabdan yookaan immoo namoonni yeroo baay'ee hubamtan dhibee kamiinuu mana yaalaa deemaatii sababa dhibee sun maal akka ta'e yoo addaan baafattan bareedina fakkaata. So eega kana jenne dhukkuba garaachaa ittisuuf maal gochuu qabna yookaan immoo namni tokko dhibee garaachaa kana yoo qabaatu taate maal gochuu qabaa yoo jennu taate wantoota reeftana jenne wantoota dhibee kanaaf nu saaxilan waan akka araada garaagaraa tamboo dhiisuu namoonni alkoolii dhuguu dhiisuu kanneen dhibee kanarraa bilisa ta'uu hin dandeenya. Kana malees buna garmalee guyyaatti siinii takka wal dhuguu hin qabani. So namoonni dhibee kana qabdan buna osoo dhuguullee baattanii shaayillee wantoota akka shaayillee osoo fayyadamuu baattanii hedduu gaariidha. Keessattuu namoonni dhibeen kun irra turee garaa isaanii madaa qabani. Kana malees qorichoota akka reeftana tarreessee qorichoota dhukkubbii yeroo gabaabaadhaaf fudhatamu kanneen akka ibuprofenii, panadoolii, parastamoolii, daayikiloofeenii akka jedhamu sanniin peenkiilar warroota jedhamu sanniin ajaja doktoraa malee fudhachuu hin qabdanii. So eega dhukkubsata garaachaa taatan ammoo wantoota biratti jijjiirachuudha malee qorsa kana fudhachuu hin qabdan. So kanaan alattis maal gochuu qabaa akkamitti ofirraa ittisuu qabaa yoo jettan taatan dhiphina jennee turre hin dhiphatina. Dhiphinaaf ammoo furmaata barbaaduudha malee dhiphachuun homaa faayidaa hin qabu. Kanaan alattis wantoota fayyadamuu qabdantu jira. Nyaata keessattuu nyaata qibaatii qabu yookaan immoo nyaata foon taatee nyaata foonis haa taatu nyaata qibaatii qaburraa fagaachuu qabdanii. Kanaan alattis wantoota akka sukkaaritti baatee fi nyaata paastaa wantoota akkanaa kanneenis yeroo hedduu soorachuu hin qabdanii. Kanaan alattis wantoonni isin godhuu qabdan wantoota akka deema qulqulluu yoo argamu taate deema qulqulluu fayyadamuu qabdanii. Bontu Abdulkariim qorichi dhiphinaa maa'inni yoo ka'etu taate waan dhiphisu saniif furmaata barbaadu jedhaa jira.
waan si dhiphisuuf furmaata barbaade malee dhiphachuun lafaa kaatee dhiphachuun furmaata hin ta'u. Waan saniif furmaata arguufillee hedduutu rakkisa. So wama jiruuf hundaafuu furmaata barbaada malee dhiphachuun sirrii miti. So namoonni dhibee kana qabdan akkamitti ofirraa ittisnarra jirra. Tokkoffaa waan akka deema qulqulluu yoo argamu taate deema qulqulluu kana wantoota akka ginjibilaa wajjin waliin makanii fayyadamuu gaariidha. Kanaan alattis sochii qaamaa torbaaniif yeroo 5 guyyatti daqiiqaa 30 hojjechuudha. Namoonni keenya immoo yeroo baay'ee sochii qaamaa kanarratti hedduu duubatti harkifatu. Kun ammoo fayyaadha. Egaa fayyaa ta'ee nama kamuu nama abbaa amantii ta'ee jaarsi ta'ee dargaggeessi ta'ee sochii qaamaa nama kamuu kun barbaachisa. Magaalaa biratti namoonni baay'een sochii qaamaa hedduu dalaganii garuu akka magaalaa keenyatti yookaan akka Oromiyaa baay'ee keessa deemee jira. Namoonni baay'een sochii qaamaa kanarratti hedduu aktiivii miti. Kun immoo aadaa duubatti hafaadha. Baratamuu qabu sochiin qaamaa dhibee garaagaraa nurraa ittisuuf waan nu fayyaduuf sochii qaamaa dalaguu qabna. Kanaan alattis dhibee kana ofirraa ittisuuf maal gochuu qabna yoo jennu taate bishaan gahaa dhuguu guyyatti liitira 2 haga 3 dhuguu keessattuu ganama garaa qullatti osoo dhugamee gaariidha. Yoo deema qulqulluu ka qabaannu taate deema qulqulluu qofa osoo fayyadamne bareedaadha. Bishaan walirratti fayyadamuun deema adduma fayyadamutu gaariidha. So kanaafuu namoonni tokko yeroo takka deema qofa fayyadamaa yeroo takka bishaan qofa fayyadamaa. Kana jechuun ganama wayita fayyadamtan isin jechuufi ganama garaa qullatti bishaanii fi deema walirratti akka fayyadamne gaariin ta'u. Deema yookaan bishaan qofa fayyadama. Deema kanaaf wayita fayyadamtan maankaa 2 haga 3 ta'uu qaba. Ganama osoo ta'e immoo hedduu barbaachisaadha. Kanaan alattis wantoonni dhibee kana irraa bilisa ta'uuf nu gargaaran waa baay'eetu jira. Garuu namoonni baay'een dhibee garaachaa qaban aanan fayyadamanii aanan ammoo yeroo gabaabbiif dhibee kana sirraa fayyisuu danda'a. Garuu akka yaala ammayyaatti aanan namni dhibee garaachaa qabu aanan dhuguun sirrii miti. Maaliif yoo jettan aanan kuni garaacha keenya kana waan akka walitti camaddadamu walitti wal qabu waan godhuuf immoo keessattuu namoonni garaacha madaa qaban dhibee kana haala laafaadhaan itti kaasuu danda'a. So haala kana ofirraa ittisuu ni dandeenya. Furmaanni isaa maali yoo ka jennu taate furmaanni isaa namoonni dhibee kanaan qabamtan yaalli isin godhuu qabdan maali yoo ka jennu taate yaalli isin godhuu qabdan tokkoffaa mana yaalaa dheeytanii wantoota barbaachisu hundaa gochuudha. Qorichi ammoo qorichi dhibee kanaaf kennamus ni jira. Namni dhibee kana qabu ammoo qorichoota akka reefsana tarreessinee qorichoota yeroo gabaabaadhaaf yookaan peenkiidhaaf jedhamu sanniin fudhachuun qabu ajaja doktara malee. Kanaan alattis qorichoonni namaa kennaman ni jiranii. Qorichoonni namaa kennaman kunniin antaasiid jedhamanii istaamiin bilookaritu jira. Proton pump inhibitor qorichoota 3 namaa kennama. Antaasiid jira, proton pump inhibitor fi istaamiin bilookari. Qorichoota kanneen sadan triple therapy jedhamee walirratti namaa kennama. Yeroo baay'ee ammoo namoonni faarmaasii irraa qoricha bitatan namni yookaan achi jiru suni nama hojii ofii hojjetu qofa waan ta'eef qorichi ni siigan qoricha takka qorichi kun antaasiididha. So kun ammoo sirrii miti. Dhibee kanarraa fayyuu hin dandeenyu. Haga wayii laayisii godhuu danda'a. Yeroo booda osoma qoricha kana nyaattu osoma nyaattu qaamni kee qoricha kana ni barata. Eega barate immoo homaa faayidaa siin qabu. Qaama dhibee baakteeriyaa kana qaama kee keessaa balleessuu hin danda'u. Kanaafuu namoonni dhibee kana qabdan fi dhibee biraallee qabdan osoo mana yaalaa dheeytanii yaalamtanii
tani yookaan immoo nama doktorumatti osoo dawwaltanii yoo humni keessan illee achisin hin genne nama doktoratti nama doktoroonni online kanarratti hawaasa isaanii gargaaraa jiran baay'ee jira. Namoota akkanatti osoo dawwaltanii maal haa godhuuf jettanii gorsa isaanii fudhattanii isinii wayya. Namoonni keessattuu ala jirtan maatiin keessa yeroo baay'ee dhibee kanaan hin hubamanii dhibee kanaan wayita hubaman ammoo wantoonni isaan fayyadaman faarmaasii marraa qoricha bitatanii fayyadamanii sun sirrii miti doggamuun. Kanaan alattis wanti hedduu hawaasa keenya bira baratamaa ta'e namni garaacha qabu dhibee garaachaa qabu aanan fayyadama. Aanan fayyadamuun sirrii miti. Aanan dhibee kana sitti hammeessa malee dhibee kana waan sirraa fayyisuu hin qabu. Barnoonni kenna.